Wayyaa carraa biyya jireenyaa ishee gammachuu hin qabne ishee gaddaan dabarsitu ishee boqonnaa hin qabne ishee dadhabdiin dabarsitu ishee kolfa irraanfattee imimmaaniin dabarsitu ishee hirafte irraanfattee hojiin dabarsitu ishee boqonnaa hirribaa gattee hojiidhaan dabarsitu ishee akka shaammaa dibbattee mana siiti fuudhuu dabarsitu ishee sa'aatii 24 muluu bushiinaa namaa keessa dhaabattu kanarraan galanni ishee hafee albeedhaan qalamte kanarraa hojiin ishee galata hafee summiidhaan ajjeefamti. Maaliif ta'e obboleewwan keenya hundinuu shamarreen keenya maaliif ajjechaadhaan dhumatti? Maali nu mootummaa hin qabnu moo kun hundi maaliif ta'e mootummaa wayiituu hin qabnu osoo qabaanne sabni biraa garuu qeeshinuurraan cabu sabni biraa garuu qeeshinuurraan cabu. Amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabnee. Har'a garuu Oromoodhaaf har'a garuu barattoota har'a garuu Oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u lafee isaaniitiin ijaaramne. Erga sittolee qalatte dhaqeenyaa durin mooliin erga sittolee qalatte affeeladhu maaliif gattaree maaliif geettaree tarii nama sitti fakkaanne wayitii qalattu tarii nama jette gizee ergattu fiigaa olii gadi dhaabicha sin jaalattu gizee si waamattu maaliif taateree isheenis haadha ishee osoo taate tarii akkanatti yaaddu isheenis haadha bira osoo jiraatte albeedhaan hin qalamtu. Yaa haadha ormaa ishee garaa jabaattu gubbaarra addaattee keessaa summii yaaddu uf eeggadhu ijoollee shamaraa kan biyya ormaa jirtu uf eeggadhu ijoollee shamaraa kan biyya ormaa jirtu garaadha afaan isi fakkaattee garaadha summii si yaaddi isin gisee nu yaaddu yoom shukkurtii itti fakkaanne isin gisee nu qalattu yoom shukkurtii itti fakkaanne. Yaa gara jamummaa uummata gubbaarra adii keessi keessan dhukkuba marziidhaan guutamee afaaniin nu fakkaattanii garaa summii nu yaaddanii kanarraan isinii hafee qorsaan nu fixuu yaaltanii albeen isinii hanqatee qorsaan nu fixuu yaaltanii rabbiin qofa qabna yoo nama sii dhabnellee kan rabbiin caalu tarii eessallee hin jiru kan rabbiin caalu tarii eessallee hin jiru. Eeyyan erga nu jibbitan dura maam nu fuutarree ejensiin kennas bu'aa nuun qabu biyyarraa 150 nyaatee har'a yootti bilbilan tarii sin beennu jedha yaa gara jabummaa uummata arsii keenya yaa gara jabummaa.